Barumsa guyyaa har'aa Waaqayyo irra bulee kan nu barsiisu abbaa keenya Lubaa Saamu'eelidha. Isaaniif arraba isaaniitiin dubbatan kanaaf isin immoo laphee taa'ee dhaggeeffatee firii 30 firii 60 100 godhee dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uu Waaqayyo nu dandeessisu amma kallattii dhuman gara isaaniitti. Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan hunnis kan isin jaallatu sanbata barii kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC'tti argamu kan qaamaan argamtan akkasumas sagalee Waaqayyoon kun karaa toora miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabu hundumti keessan akkam jirtu? Akkam bultanii akkam yoo nageessan maqaa Waaqayyoo keenya dhaloota amma dhaloota bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa waggaa haaraa keessatti akka sabaatti akka hawaasaatti immoo bara hawaasni keenya ji'aa fi guyyaa hawaasni keenya Waaqa isaatti galateeffatu kana keessatti jirraayyuu isa kanaaf kitaabni qulqulluu waa'ee galataa maal jedha? Waa'ee Waaqayyoon galateeffachuu maal jedha? Waa'ee haala yeroo kana ummanni keenya taasisaa jiru maal jedha? Isa jedhu kitaabota qulqulloota keessaa baasnee bakka adda addaatti kaasnee ilaallaa kan barsiisu Waaqayyoodha. Iccitiisaa isa dhokate isa fagoo jiru dhiyeessee isa nutti ulfaate salphisee isa dhokate mul'isee Waaqayyo iccitiisaa akka nu ibsu fedhii Waaqaa nuuf haa ta'u. Mata duree barumsa keenyaa kan godhannu faarsaa Daawit faarsaa dhibba lakkoofsa 4 amma 5tti isa jirurraa mata duree fudhannaa jechuudha. Innis galata galchuudhaan gara mana keetti seenaa isa jedhu. Galata galchuudhaan gara mana keetti seenaa. Egaa mata dureensaa numatu filatee waa'ee galataa kanaanii qulqulluun Daawit garuu akkana jedhee dubbata. Galata galchuudhaan gara balbala keellaa isaatti jajachuudhaanis gara ol ba'iinsa isaatti ol gala. Isaaf galata galchuudhaaf maqaa isaatiif eebbisaa jedha. Qulqulluun Daawit Waaqayyo kan akka laphee kootii isa jiruun argadhee akka yaada kootii kan deemu isan argadhee jedheetu Daawititti Waaqayyo gammade. Daawititti Waaqayyo ala gammadu Waaqayyo Daawitiin ala filatu namni kun nama cubbuun qabaanne nama pilaaneetii biraarraa bu'ee yookaan immoo nama haadhaaf abbaarraan dhalannee miti. Akkuma keenya nama kan ta'e haadhaaf abbaa kan qabu lafarratti kan dhalate iddoo biraadhaa kan hin dhufne dadhabina mataasaa kan qabu cimina mataasaas immoo kan qabudha. Garuu Waaqayyo isa filatee jechuudha. Gatii kanaatiif Waaqayyo ala filatu kaayyoo Waaqayyotti hin filatu hin beekaa isa isaaf dhiifna jechuudha. Waaqayyoodhaaf dhiifna jechuudha. Namni Waaqayyoodhaaf hin filatama. Maatii keessaa Waaqayyoodhaaf tokko filachuu danda'a. Saba keessaas Waaqayyoo filachuu danda'a. Saboota hundumaa kan uume Waaqayyoodha. Nama hundumaa kan uume Waaqayyoodha. Addunyaa kanarra kan jiru hundumaa kan uume eenyu? Waaqatu uume. Waaqeega uume immoo akka fedhii Waaqaatti kan deddeebi'u. Eeyyama Waaqayyoo guutuuf kan tattaafatu. Fedhiinsaa Waaqa isaa gammachiisuudhaaf kan ta'u immoo laphee isaa laalee Waaqayyoo keessaa immoo filachuu danda'a jechuudha. Waaqaaf galanni haa ga'u. Kanaaf qulqulluun Daawit
waaqayyo isaatii fi galata galchuudhaan gara balbala keellaa isaatti jajachuudhaanis gara ol ba'iinsa isaatti ol galaa jedhe gara mana waaqayyootti ala sana bara sana keessa mana waaqayyoo ijaaramee akka mana ijaarrannee keessatti dhufnee waaqa waaqeffannu kana bara sana hin turre manni akkanaan ijaaramu hin turre garuu ummanni sun manni itti waaqeffatanu waaqa galateeffatanu utuu hin jiraatin sabni sun waaqayyoon galateeffataa ture jechuudha. Uumamnumti namaa eega uumame jalqabee waaqayyoon galateeffachaa ayyaanni isaa hafuurri isaa waaqayyoodhaa wajjin wal qabatee kan uumamedha. Waaqayyo nama eega uumee jalqabee nama bilisummaadhaan alanni uumu seera uumamaa boqonnaa 1:26 jalqabee akka arginutti akkasumas seera uumamaa boqonnaa 2 irratti akka arginutti waaqayyo nama eega uumee booda hafuuratti baafateetu namni sun kan lubbuu qabu kan deddeebi'u kan yaadu kan haasa'u ta'ee jedha waaqaaf galanni haa ta'u. Yeroodhuma sana wal quunnamtiin uumaaf uumamaa safuun uumamee jechuudha. Namnis uumama akka ta'e baruun waaqni uumaa ta'uusaa agarsiisuun hubachiisuun yeroo sana jalqabee jechuudha. Namni hubachuu kan jalqabe. Yeroo kanaa jalqabee akka keenyaa kana mana ijaarratee mana keessa taa'uu jireenyuma isaatiif iyyuu hin dandeenye ala sana hin jiru jechuudha. Eeden gannat keessa lafa waaqayyo addaamiin uume keessa jiraatu mana ijaarratee achi keessa jiraatee kan jedhu hin argine jechuudha hin jiru. Bakkuma hundumaa waaqayyo eegumsa isaatiin isa eegee ba'ee jiraata malee manni kan ijaarame hin jiru. Amma bara Abrahaam turetti Abrahaam bara ture sanallee dunkaana dhaabbateetu yeroodhaaf dunkaanuma buufateetu achi keessa buleetu deemee horsiisee bulaadha lafa ga'eetu aarsaa waaqayyoollee akkuma isaa mijatettiyyuu dhiyeessa waaqayyoodhaaf kabajaaf dhiyeessa malee manni hin turree jechuudha. Qulqulluun Daawit yaada isaa keessatti oolmaa isaa keessatti akkaataan ijoollummaa isaatiin horsiisee bulaa maatii isaa keessaa oolota abbaa isaa bakka eegu sanatti bineensa akka oolota isaa hin fudhanne irraa ittisaa guddate sana isa keessatti garaansaa gaarii garraamii akka ta'e adaraa amaanaa abbaan itti kennate oolota isaa sana akka ya'iin jalaa hin nyaanne bineensi jalaa hin nyaanne oolota isaa sana kan cimsee eegu amanamaa kan turedha jechuudha. Kennaa kennameef sana cimsee eeguu danda'a. Adaraatti kennamee sana cimsee eeguu danda'a. Namni yeroo ammaa kana adaraatti kenname eeguu danda'u eenyu jira? Adaraa abbaan alatti kennu waafnatti kenne jedhatee eeggatee Daawit taa'uunsaa sun waaqa birattis akkaataa itti filatamu sanatti isaan ga'e jechuudha. Ijoolleen maatiin adaraatti kennatan ammamtu eega. Abbaan manaa haati manaa adaraatti kennatte ammamtu eega. Haati manaa abbaan manaa adaraatti kennate ammamtu eega. Hawaasa kan gaggeessanu gaggeessitoonni hawaasni adaraatti kennate uummanni adaraatti kennate adaraa sana ammam eegu. Waaqni na arga safuu qaba kun jedhanii kan eeganu eenyutu jira? Irri nama addunyaa kanarra jiru kan arginu keessaa inni tokko namni ala nu argu seera kan eegnu qulqulloota seeraan kan deddeebinu taanee mul'annee ala namni immoo nun argin ala immoo dukkanni dhufu akka barbaade kara barbaadeen adeemu kan jennee waaqni nu arga kan hin jenne safuu kan cabsinu taaneetu addunyaan akka kanaan rakkinaaf gidira baay'ee keessa galtee jechuudha. Gati kana namoonni immoo waaqatti amananu waaqni nu arga guyyaas yoo ta'e halkanis yoo ta'e nuuf guyyaaf halkani malee waaqa bira halkanni hin jiru. Waaqa bira dukkanni hin jiru. Gati kanaatiif
adaraa nutti kenname amaanaa nutti kenname safuu qabnu sana eeggachuun halkan isa ta'u guyyaa namni argees namni arguu dhabaates isatti yoo tattaafanne waaqayyo akkuma Daawitiin filate kanallee nu filata jechuudha. Saba keenyallee filataa jechuudha. Uummata keenyallee filataa jechuudha. Safuu kan eeggatan, haqa kan eeggatan, waaqni na argaa kan jedhan. Inni kun eebba jireenya keenya tokko tokko fida. Hawaasaafis tokko tokko fida. Kana keessatti Daawit waaqayyoon galateeffachuudhaaf gara balbala keessaatti isas jajachuudhaaf gara addabaabayitti ba'aa jedhe Daawit. Waaqayyoon galateeffachuudhaaf waan inni naa godhe galateeffachuudhaaf yeroo nama keessa jirru kun hawaasni keenya sabni keenya waaqayyoon yeroo itti galateeffatu kana keessa yeroo yaadannudha jechuudha. Inni kun Daawit duwwaa miti. Tasalonqee boqonnaa 5:18 irratti qulqulluun Phaawulos waan hundumaa keessatti waaqayyoon galateeffadhaa nuun jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Waan hunda keessatti waaqayyoon galateeffadhaa. Waan bareedaa ta'e, waan fokkisaa ta'e, waan argattanis yoo ta'e, yoo dhabdanis yoo ta'e, yoo waraana keessa jiraattan, yoo injifannoo keessas jiraattan, waan hundumaa keessa yoo jiraattan galateeffadhaadha waaqayyo galatu. Ummanni keenyas ummanni galata beeku waggaa keessa keessumaa birraa bariite kanaan ba'eetu yaa Waaqa galata kee jedha. Yaa Waaqa samii kana uumtee galata kee jedhee Waaqa isaa galateeffata. Yaa Waaqa samiif lafa uumtee galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqa garaa gurraachi jechuun kan keessa jiru kan hin beekamne kan gadi fagoo ta'e qabamuu kan hin dandeenye kana fakkaata jedhamuu kan hin dandeenye gurraachi sooronni biraa yookaan kalariin biraa kan irratti mul'atanu kan ta'e hunda isaa kan sirratti arginu sirraa kan ba'u sirraa kan maddu kan kee garuu ammana geessaa jedhamee kan biraan ga'amne karaa teolojiidhaanis omnipotent omnipresent jedhameetu karaa teolojiidhaanis kan ibsamu humnaa wal ta'u kan qabu beekumsa biraan ga'amne kan qabu beekumsa isaarraa kan madde kan nu kenname kan irraa ittiin hubannu eenyuyyuu hubachuu kan hin dandeenye kan maqaa dhibbaa jedha. Dhibbaa waliyyuu kan ta'u uumamni isaa ilmi namaa karuma barbaadeen amantii adda addaatiin illee yoo deeme maqaa isaa waammatee isaa ol kan ta'e namaa ol kan ta'e uumaa hundaa kan ta'e qulqulluu kan ta'e hunda kan danda'u hunda dursee kan ture hunda dabarsee kan jiraatu kan jechoota keenyaan ibsuu hin dandeenye jiraati. Yaa Waaqa galata kee jedhee galateeffata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun kenna guddaadha jara keenya. Namoonni tokko galata isa kana fidaniitu amantaa kiristaanaa wajjin walitti buusanii ilaalanii inni kun isa duriiti isa yeroon itti darbe jedhanii kan ofirraa qolachuu barbaadanu. Amantaa musliimaa keessattis amantoota Abrahaamic religion jedhamanu keessattis isaan madaalanii ilaaluu kan barbaadan namoonni baay'een jiru. Garuu inni kun isa ganamaa isa duudaa Abrahamic religion utuun hundaa'iniin dura utuun qindaa'iniin dura uumamuma namaa Waaqayyo nama eega uume namni eega Waaqayyo waaqeffachuu jalqabe isatti waaqeffatu sana of keessaa qaba jechuudha. Namumti uumama isaatiin Waaqa barbaada gadi ta'eera. Namumti uumama isaatiin waan hundumaa ofiin godhachuu hin danda'u gadi ta'eef irruutitti dhaga'ama gadi ta'eef guutuu ta'ee mul'achuudhaa fi divine intervention yookaan gargaarsa Waaqayyoo barbaada gadi ta'eera. Gaafa uumamees hafuurri Waaqni itti baafate sun walquunnamtii Waaqaaf namaa uumaaf uumamaatu gidduu jira gadi ta'eera. Gadi kanaatiif isa kana akkanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Sabni keenya saba waggoota 1,000, 2,000
kuma sadii utuun ta'in waggoota kuma dheeraan kan jiru gati ta'eef seenaa isaa keessatti waaqa akkaataattiin galateeffatu sana qabee jiraatee addunyaatti amma agarsiisuun isaa baay'ee nama galateeffachiisa jechuudha. Maaliif atheist kan jedhaman jira, waaqni hin jirre waaqa hin beekneetu jira addunyaa kanarra. Waaqni hin jiru kan jedhanu jiru. Atheist jedhaman. Uumaan uumama kanaa hin jiru kan jedhanu. Kanarra ce'ee sabni guddaan tokko ka'ee waaqni jira, waaqa uumamaa ala jedhu maqaa waaqayyo irratti ala waamamuu saba sana irratti kun galata guddaa biyyaaf ta'a jechuudha. Galata guddaan saba sanaaf ta'a jechuudha. Galata guddaa eebbi guddaan biyya sanaaf ta'a jechuudha. Kan eebba beeku eebbifamaadha. Kan galateeffachuu danda'u eebbifamaa gatii ta'eedhaaf maatiiwwan waaqayyo. Inni kun immoo akka aadaattis inni kaan aadaadha moo kuni jedha. Inni kaan amantaadha moo kun maali eessaa nutti dhufee kan jedhus kan na'us kan hirrifatus immoo hin jiraatu. Inni kun deebi'anii seenaa uumamuma namaa isa kaleessaa isa barii kitaabni qulqulluu kun ala barreeffamu isaan duras kan ture utuu kitaabni kun hin barreeffamin namni ture ummanni addunyaarra turan akkamitti akka waaqeffachaa turan akkamitti waaqa isaanii argaa turan kana keessaan barbaanne. Abbaan keenya amantaadhaan Abrahaam inni jennu waaqatuun galateeffatiniin waaqatuun bariniin dura akkuma namoota naannoo isaa jiraatanuu bara sanatti waaqa harkaan toshee nama galateeffatu ture, nama sagaduuf ture. Seenaa isaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 12 irratti Abrahaam saama maagareke tafalat maazmaadika biyya kee keessaa maatii kee keessaas addaan bayitii gara sitti agarsiisutti bayi amma jedhutti Abrahaam maatii isaa keessatti waaqa isa uumamaa hin beekuu ture. Muka toshateetu mana isaa keessatti harkaaf miillatti tosheetu waaqa kun jedhee abbaan abaabileensaa itti sagadaa turan. Isa keessaa waaqayyo waame. Inni kitaaba qulqulluu kana keessa Abibizwaan abbaa hundaa jedhamee Abrahaam jedhamee maqaan isaa jijjiirame. Haati manaa isaa Saaraa. Isaan dura gaa namoonni waaqa beekanii waaqummaa isaatti galateeffachuun ammam ifa namoota argan akka ta'e agarsiisa jechuudha. Seenaa ala kaasnee ilaalla maatiiwwan waaqayyoo. Seenaa biyya keenya keessattis Tagla Tsaadiq Makuraan namoonni gara kaabaa kunii bineensa zandoo jedhamu waaqeffatu turanii kan jedhu kaasee kiristinnaan dura isatti sagaduu turanii jedheetu seenaa isaa keessatti kan inni barreessee jira kitaaba keessa kan jiru jechuudha. Isa kana gaafa ilaallu saboonni adda addaa abaabilee akaakileen isaanii maal waaqeffachaa akka turan agarsiisa jechuudha. Sabni keenya immoo abaabilee akaakilee isaatii jalqabee waaqa akkamitti akka galateeffachaa ture ala ilaallu modernization yookaan immoo qaroominni yeroodhaan dhufu kun beekumsa hidhaa walitti dhufeenya waaqaa wajjin hin qabnu kana nu jalaa dukkaneessuu hin qabu jechuudha. Kanaaf sabni waaqayyoon beekummoo saba eebbisamaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf ba'ee waggaadhaan keessumaa isa qabu mana sanyii aree biyyootti makee facaasee yaa waaqayyo san manaa qabu baasee facaasee jira. Ati immoo naa biqilchiiti. Firee gaarii akkanaa kennu godhiiti gaasee abdadheen jira jedheetu qotee bulaan baasee facaase. Achumaan bokkaan roobu sun silaa itti baay'atee lolaa ta'ee xarageeyyuu jalaa deemuu danda'a. Yookaan aduun ba'u sun itti baay'atee jalaa gogsuuyyuu danda'a. Garuu waaqa isaa abdateetu yaa waaqi si argadhe si abdadhee si qabadheen facaasa jedhee facaafatee gala. Waaqayyo bishaaniin biqilchee aduudhaan immoo bisheessee
ala makara sana ga'u ganni sun alanni darbu bacaqii gannaa sana dhoqqee sana keessa ba'ee ala birraan bari'ee abaaboon daraaru yaa Waaqayyo galata kee jedhee Waaqa isaa galateeffata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kanarraa baroota dheeraadhaaf sababa adda addaatiin yoo addaan kutame illee garuu lamas sadiis ta'ee maatii isaatis ta'ee galata kana itti fufee jira jechuudha. Itti fufee yeroo immoo isaa mijate yeroo Waaqni immoo isaa kennetti immoo walitti qabamee isa kophaa mana isaa sanatti Waaqa isaa galateeffatu galata kana fudhateetu dirreetti ba'ee jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo saba kana yeroo akka kanaan ba'ee miliyoona meeqaan heddummaatee ala ba'u tokkummaa isaa sana ibsateetu Waaqa isaa sana galateeffata. Kan maqaa karaa adda addaatiin xureessan waan hin taane kan dubbatan isa kana keessatti illee hin arginu. Al tokko ummata kana saba kana Waaqa isaatii wajjin akkaataatti galateeffamu. Saba kana wangeela barsiisuun an beekee jira wangeelan barsiisa jennee ala dhaabbannu illee baay'ee of eeggannoo Waaqa kadhachuun illee nu barbaachisa. Saba beekaa saba Waaqayyo isaa ibse tooftaa ittiin deemu kan beeku gidiraaf rakkina adda addaa keessa injifatee saba beekan saba Waaqayyo akka cirracha galaana daarii isa baay'ise akka urjii samiirraa isa baay'ise kana fuulduree ala dhaabbatamu of eeggannoo malee haasa'uun Waaquma isaa sana iyyuu ofitti gaddisiisu akka hin taane of eeggachuu baay'ee barbaachisa jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo sabni galateeffatu eebbifamaadha jedha. Sabni kun saba eebbifameedha. Akka namni kaan jedhu mukatti galateeffataa bishaanii waaqeffataa kan jedhan kan waaqeffatu mana isaatii ba'ee uummanni kun eenyu waaqeffata jara keenya eenyu waaqeffata Waaqa isaa waaqeffata bishaan miti kan inni waaqeffata itti irreechate malee tulluutti ol ba'ee Waaqa isaa waaqeffata inni kun immoo yeroo tunuun ga'u malee silaa tulluutti ba'amee Waaqayyoon kanaa sa'anii namoota baay'ee caqasuu dandeenya. Yeroon nun ga'u malee Museen Waaqa wajjin ala haasa'u ummata keessaa gara tulluu sanaatti ol ba'e jedheetu Waaqayyo tulluu sanatti ol baaseetu iccitii isaatti agarsiisee taabotatti kennee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo eegaa gara lafa kanaatti dhufee booda Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis fudhatee tulluutti ol ba'e. Uummanni keenya tulluudhaan utubaa Waaqayyoo jedhee waama. Waa malee miti. Wal quunnamtii jiru, kabaja jiru, lafa seerri itti tumamu, lafa dhugaan itti tumamu. Akka Abboo Cuqqaalaa yookaan Abboo'ee Zuqaalaa Abboo jedhamee waamamuu hin beektu miti. Inni jechuun bakka seerri itti tumamu, haqni dhugaan itti tumamu, safuun Waaqaa, safuun uumaaf uumamaa kan itti beekamu, aadaa guddaa kan qabu. Tulluu sana tabba sana eega ba'anii booda achirratti Waaqni bishaan illee kaa'ee bishaan achumaa walitti qabamee bakka jiru. Akkamiin eessaa ba'e bishaan kun jedhamee amma nama ajaa'ibsiifatu. Isa marsee taa'ee seera isaa kan tumachaa ture. Ala amantaan kiristinnaa dhufee amantaadhuma uummataa qabateetu keessaan uummata sanas barsiifachaa adeemuu jedhamee ala sana gatee akkanatti yaadameef iyyuu aadaadhuma hawaasaa wajjin amantaan kunis waliin adeemu jedhamee ture. Dhumarra garuu aadaa namaa kan xiqqeessanu akkaataa jireenya sabaa ba'anii maqaa amantaatiin kan arrabsanu utuun baratiin barsiisuudhaaf kan dhufanu yookaanis immoo fedhii siyaasaa diinagdee isaanii
artisaanii karaa adda addaatiin namarratti dhiibuu kan barbaadanii fi kan nama sakaanii garuu dhaggeeffachuu hin dandeenye ala dhufan qe'een saba keenyaa badee. Waaqeffannaan ummanni yaa Waaqi jedhee galateeffatee ijoollee isaatiif horii qabuuf mana isaatiif ba'ee galuudhaaf inni qabu sun jalaa arrabsamee jechuudha. Jalaa salphatamee jechuudha. Inni kun immoo waggoota baay'eedhaaf ture. Kanaafuu sabni kun garuu dhiibbaan adda addaa yoo irra jiraatillee karaa danda'een Waaqa isaa galateeffataa saba turedha. Akka badiin irratti labsamee akka rakkinniif gidirri saba kanarratti dhufe silaa sabni kun lafumarraayyuu badaa ture. Garuu akka uumaa isaatti akka Waaqa isaatti sabni kun safuusaas eeggachaa Waaqa isaas galateeffachaa as ga'ee nu immoo isa baay'atee bakkeetti ba'ee dirreetti ba'ee yaa Waaqa galata kee jedhee galateeffatu kana keessatti qooda akka fudhannu nu taasisee jira. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u jechuudha. Guyyaa har'aa Waashingtan DC'tti nuyis baaneetu kabajanne. Ijoollee keenya qabannee maatii keenya qabannee baanee gammannee galateeffanne. Jarree Waashingtan DC DMVs jiraatanu maqaa balleessuurraa mee dhufanii haa ilaalanu Lincoln Memorialitti mukni dhadhaa dibamu tokkollee hin jiru, nargine hin jiru, hin godhamnes. Indaanqoo qurraatti bishaanitti darbatu jedhanu dhufanii haa ilaalanu hin jiru. Wanti bishaanitti darbatamu, wanti waaqeffatamu bishaan keessa waa tokko hin jiru. Waaqa isa bishaan kana uume galateeffannaa. Waaqa samii kana uumte galanni siif haa ta'u. Waaqni siizinii hundumaa fiddu birraa bariisiste galanni siif haa ta'u jedheetu amantaadhaan illee utuu waliin qoodin, gandaan utuu waliin qoodin, ilaalcha siyaasaatiin gargartuun ba'in sabni aadaa isaa abaabilee akaakilee irraa fudhateetu Waaqa isaa galateeffata jechuudha. Doktoroonni tokko tokko barannee irraa la jedhannu mirga haasa'ullee yoo qabaatan qeequu waan tokko aadaa kana salphisuudhaaf ala jarri deemanu miidiyaa adda addaa irratti numa dhageenya. Maatiiwwan Waaqayyoo qalbiin keessan kanaan hin ta'in. Kana caalaa uummanni keenya arrabsamee salphatamee manni guddaan Waaqa jaallatu kun as ga'ee jira jechuudha. Asee gaga'e immoo dhaloonni hin jiru kun ija isaatiin argee gurra isaatiin dhaga'ee harka isaatiin qabatee waan arge kana eenyuyyuu hirkaaf hojjechuu hin danda'u, boodattis deebi'uu hin danda'u. Gatii kanaatiif jarri aadaa saba kanaa xiqqeessuu barbaadan ofii isaaniitti xiqqaatu jechuudha. Jarri aadaa saba kanaa tuffachuu barbaadan ofii isaaniitti tuffatamuu jechuudha. Iyesuus Kiristoos gaafa dhalate akkaataa sirnaaf seera Ayuudotaa itti dhalate sanaan guddate. Guyyaa 8ttis dhanna qabaa ala dhaqu seera isaanii eegaa guddatee jedha malee seera isaanii sana cabsee miti kan inni deeme. Garuu isa keessa waan sirraatu immoo ala argu barumsa isaanii baradhaa, hojii isaan hojjetanu, ammeenya jarri hojjetanu sana ilaalinaa. Jarri keessi isaanii akka awwaalaa tortoraa, irri keessi isaanii akka awwaalaa bareedaa, irra keessa bareechuu, keessi isaanii tortoraadha jedheetu hojii isaan hojjetanu sana qeeqaa ture malee aadaa isaanii sanatti hin buune jechuudha. Namoonni tokko tokko kiristinnaa booda aadaan nun barbaachisu, aadaan numtuu kiristinnaadha kan jedhanu faallessuu kan barbaadan jiru kun ilaalcha tasatti dhufe miti. Amma civil cultural right yookaan immoo mirgi siviilii fi aadaa akkaataa United Nationitti addunyaa irratti mirkanaa'utti bara 1952tti jechuudha. Ilaalcha adda addaa namoonni amantaadhaan namoota biyya isaanii amantaa tokko duwwaa fudhachiisanii deemanii amantaa sana duwwaadhaan uffannaan isaanii haalli ittiin nyaatanu, haalli ittiin deddeebi'anu godhachuu barbaadameetu ture addunyaa kanarratti. Biyyoota baay'ee kaasuu danda'a. Haa ta'u malee inni mo'achuu hin danda'amne addunyaa kanarratti. Maaliif mo'achuu hin danda'amne? Faallaa uumamaa namaati wajjin
kan deemu gati ta'eef waaqayyo nama uume bilisummaa kenneef waaqayyo nama uume kun yoo barbaadde bishaanii fi abidda fuulduree keessi kaa'een jiraati harka kee gara barbaadde keessa kaawwadhu jedhee waaqayyo malee an bishaan waan si uume bishaan kana keessa deddeebitan jenneen jireenyaa fi du'atu jira gan barbaadde keessaa filadhu jedheen anatu si uume jiraata bara baraati karaan booda duutiin jiruu isaan hin jenne kun maaliif uumame keessaa sabni namni akkaataan itti uumame conscious qaroomina laphee godhachuu waa hubachuu akka danda'u godhee waaqayyo isa uumee jira jechuudha. Nu keessaa akka tokko ta'ee Addaamiin eega uume booda nu keessaa akka tokko ta'ee ala jedhu uumaan namni kan qalbeeffatu kan hubatu waa arguu kan danda'u talmaamuu kan danda'u akka horii akka gaangee akka harree calluma dheeruma karaa argate deemu tun ta'in hubatee maal akkatti dhufu maal akkatti fidu kan deemuu danda'u beekumsi kun immoo uumaa isaarraa kan kennameef gati ta'eef egaa ofii keetiin murteeffadhee bilisa gadhiise jechuudha. Gati kanaa mootummoonni lafarra jiran amantaa kana duwwaa fudhattee deemta amantaa kana duwwaadhaan deddeebitallee yoo jedhani namatti hin toluu jechuudha. Kanarraan kan ka'e biyyi amantaa adda addaatiin biyya isaanii gaggeessuu barbaadan keessumaa uummanni ka'ee itti finciluu jalqabee jechuudha. Kanaafuu biyya sirna diimokiraasiitiin uummanni ofiin of bulcha jennee ala deemnu mirga isaa kana eeguufii qabna isa hin amanneef illee itti amanuu dhiisuun isaa eegamuufii qabaa jedhameetu mirkanaa'e. Individual right, collective right inni jedhanu mirga namaa keessatti isa kana jechuudha. Inni kun kitaabuma qulqulluu keessaa kan ba'eedha jechuudha. Kanaaf egaa uummanni galateeffannaa beeku kan eebbifameedha. Sabni keenya eebbaaf ala ba'u kan eebbifameedha. Waan hundumaa keessatti isinitti tolee isinitti toluu dhabaate jireenyi isinitti ulfaatee yookaan waraana keessas yoo jiraattan yookaan qe'ee keessanii godaantanillee yoo jiraattan bakka jirtanitti galateeffadhaa. Uummanni keenya kanaafis bakka jirutti addunyaa irratti bakka ga'etti yoo walitti dhufuu danda'e walitti dhufee galateeffadhaa. Yoo walitti dhufee galateeffachuu hin dandeenye akka maatii isaatti yoo kophaa jiraatan illee kophaadhuma isaatti guyyaa sana yaa waa galata kee jedhee waaqa isaa galateeffataa jechuudha. Inni kun beekumsa guddaa hubannoo guddaa kitaaba qulqulluu keessaa bakka baay'ee irratti isa kana caqasnee kaasuu dandeenya yeroo nu daangessaa malee jechuudha. Gati kanaa maatiiwwan waaqayyoo keessumaa yeroo makaraa inni facaasanii ala sassaabamu waaqa ba'anii galateeffachuun kitaaba qulqulluu keessas kan jirudha. Eega kitaabni barreeffamuu jalqabee jechuudha. Inni immoo dhaloota Yesuus Kiristoos booda dura gara waggaa 3,500 isaan dura sabni ture galateeffachaa ture. Dhaloota Yesuus Kiristoos booda dura 3,500 yoo jennee dhaloota Yesuus Kiristoosiin booda immoo amma barri keessa jirru bara 2017 yoo jenne 18 yoo jenne egaa sadii gara siin jira. Inni as jiru immoo 2000 gara 6,7 ta'a jechuudha. Manni keenya immoo isaan dura isa jiru seenaa sana himata kan walitti qabamee hin barreeffamuu kan qabu ayyoonni sammuu isaanii walitti qabamee yoo ta'e kan saba kanaa waaqa wajjin waan jiru barreessuu qabanu. Dhaloonni amma dhufu barreessaa deemuu kan danda'u haalli kan mijateef barreessaa deemuu kan danda'u. Inni kun amantaa kamii wajjin kan walitti hin buune ta'uusaa beekuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Waan itti qaanuuf nu miti jechuudha. Waan itti saalfannu miti jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Yookaan immoo achitti deemnee yaa waan galata kee jechuun amantaa kan jijjiirrees miti jechuudha. Gatii kanaa akkuma sabni keenya aammataa hunda aammatutti aadaan galateeffannaa kunis illee hundumaa kan aammatee of keessa kan jiru akka ta'es immoo hubannaa jechuudha.
tokko tokko akkuma ayyaana masqalaa ayyaana ximqataa kabaroo dhibbee fudhadheen naqee faarfadhaa kan jedhus jira. Innis ta'uu qabu. Akkaataadhuma uummanni walitti dhufee dhaqee waaqa isaa galateeffatu sanaan dhaqeedhuma hirmaatee keessatti laphee isaatiinis waaqa isaa galateeffatee deebi'a malee kan aadaa tokko yookaan gar tokkotti immoo fuudhamee keessaa cicciramu asii achi godhamu sanas ta'uus immoo hin qabu. Eegamuu qaba, kunuunfamuu qaba. UNESCO irrattis galmaa'ee jira. Yookaan immoo galmaa'uuf deemaa jira. Kan addunyaa ta'aa jira jechuudha. Horn of Afrikaa irra darbee kan addunyaa ta'uuf deema. Kan uummata gurraacha addunyaarraa achi immoo kan saba hundumaarraa kan ta'u irratti hojjetamaa deema jechuudha. Gati kana aadaa keenya immoo eeggachuu dhabaannaan isa sangaan abbaan gaanfa cabsee ollaan ija jaamsaa sana kan taane qalbiin keenya waggaa waggaadhaan utuu raasamin jabaannee walitti dhufnee akkuma jala bultiisaa Washington DC gubaadhaan kabajamee keessummaa simachuudhaan achi gubaadhaan akkama waaqa galateeffannu inni kuni faallaa amantaa akka hin taane hundumti keenya barree barsiisuu ijoollee keenyallee dhaalsisuu qabna. Sabni waaqa isaa addabaabaay itti ba'ee uummata fuulduratti utuun saalfatiin galateeffachuu beeku saba eebbisamaadha. Kanaaf waaqayyo hunda keenya nu eebbisu. Kana caalaa tokko lama jennee baasnee kitaaba qulqulluu keessaa seenaa durii keessaa seeraa hawaasota duraan turan ancient people yookaan uummata duraan turan keessaa original yookaan immoo isa ittiin utuun makamin wanti haaraan wanti faallessututti makamin akka jiruun duudaa ganamaa sana taliilaa kan ta'e calaltuu sana kaasnee ilaaluun nu barbaachisaa. Inni kun baay'eensaa gara biyya Chaayinaa kana gara Hindii kana yoo dhattan namoota waggoota baay'ee kumoota baay'ee himatan achi keessattis illee waan wal fakkaataa arguu dandeenya. Inni saba keenyaa kun immoo adda kan ta'e dhugaa sa'uudhaa fi gati kanaatiif waltajjiin mana kiristaanaa qeesonni fi diyaaqonoonni barsiisonni kana yoon beekine bahanii arrabsu yoo ta'e kanarraa hubatanii deebi'uu qabu jechuudha. Kana beekaa arrabsu immoo yoo ta'e egaa jarri afaanuma isaaniitii salphatu malee namni waaqayyoon ba'ee addabaabaayatti galateeffatu uummata gidduutti galateeffatu akkuma baay'atetti akkuma lalisetti akkuma gammadetti akka ifetti deema. Waaqatu isaa wajjin jira gatii ta'eedhaaf. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuu yeroo mijates yeroo mijanne keessattis akka itti fufnu. Kanaafis immoo waggaa waggaadhaan marsee kan ittiin nu ga'e waaqa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Barumsa silaa baay'ee deemnu asii baanee immoo uummata keenya wajjin mari'annee makamnee dhannee waliin galateeffannaa gatii ta'eef saatiisaa gabaabsuudhaaf dirqisiifamne isa baranne kanaan firee 30 60 fi 100 agarsiisnee amma dhumatti immoo waaqayyoon galateeffataa isaaf filatamnee eebba argannee akka jiran waaqayyoon nu gargaaru. Eebbi waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u. Duraan dursee kan nu barsiisee kan nu gorfateef waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma guyyaa irraa abbaan keenya akka gaariitti wangeela keessaa caqasanii nu barsiisanii sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Waaqayyo hunduma keenya dhaabtuu mootummaa isaatiin nu taasisu. Egaa barannee irraa wangeela keessaa maal jedhaa inni nyaatu isa hin nyaanne hin ceephaa'inedha. Maaliif biyya lafaa keessatti namni yeroo dhalatee dimokiraasiidhaan dhalatee yeroo dhalatee qullaasaa dhalatee ciqici yookaan immoo yaada maal tokko malee dhalatee jechuudha. Firii ta'e dhalate sababa ta'eef inni nyaatu isa hin nyaanne hin ceephaa'inii. Inni isa tokko wal dhiibu jechuudha. Inni amanu isa namanne hin ceephaa'inii. Inni soomu isa hin soomne hin ceephaa'inii. Haa ta'u akkasii jechuu hin qabu jechuudha. Maaliif isaaf waaqa isaatu beeka sababa ta'eef. Egaa amma immoo bara si'anaa immoo yoo fudhattanii ilaaltanii waa'ee irreechaa irratti gaafa kaasanii hundumtuu